ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው የኢፌዴሪ አየር ኃይል 9ኛው ዓመት ክብረ በዓልን ምክንያት በማድረግ በተሰናዳው የአቪዬሽን ኤክስፖ 2026 ይፋዊ መክፈቻ መርሃ ግብር ላይ ተገኝቷል። ኤክስፖው የወደፊት የአቪዬሽን አቅም በጋራ እንገንባ በሚል መርህ ቃል የተዘጋጀ ሲሆን ኢትዮጵያ ለአቪዬሽንና ለኤሮስፔስ ልማት ዓለም አቀፍ ትብብርን ለማጠናከርና አገራችንን በአቪዬሽን ልማት የአህጉር የፈጠራ ክህሎት ልማት እና የዘላቂ እድገት ማዕከል ማድረግ ላይ ያላትን ጽኑ አቋም ያሳያል። ሶቺን ጥያሮታ ኬኛ ሰዓት ይድግደም ያፉር ቴክኖሎጂ አቪዬሽኒን ሆርዶፋማ አፍሪካቲ ዱርሳ አዱኛቲሙ መቃ ሆረታ ጅራ ኦቦ ሚካኤል ተስፋዬ ኢትዮጵያን ብዮተ የሮ ጀልቀባቲፍ አሜሪካ ቺካጎ አባ ታይታ ሲቪል አቪዬሽኒ ብያሌሳ ሁንዴሰን ኬሳ እሼቶ ኮዮታ baruma sana industry aviation itti makamuun 1944 irraa kaastee warraaqsichaa fulduratti tarkaanfachiisaa turteetti. Bu'uuruma kanaan abbaan taayitaa siivil aviyeeshinii Itoophiyaa yeroo yeroodhaan teeknooloojii dijitaalaatiin of ijaaruun tajaajila balallii xiyyaaraa sadarkaa Afrikaatti dursaa sadarkaa addunyaatti immoo maqaa horataa jiru. Uffata xiyyaaraa meegaa sadarkaa Afrikaatti kan jalqabaa ta'e misoomsuu fi akka biyyaattis dabalatan babal'achuun isaa industiriin aviyeeshinii akka finiinu taasisaa jira. warraaqsi industirii siivil aviyeeshinii Itoophiyaa eessaa ka'ee sadarkaa Afrikaatti isa jalqabaa ta'uu danda'e itti fayyadamni teeknooloojii nageenya balallii xiyyaarotaa qabatamaan taasisuu fi misooma buufataalee xiyyaaraa idil addunyaa itti ijaaramuu fi dhimmoonni kanaan wal qabatan maal fakkaatan hubachuuf gaazexaa bariisaa wajjin daarektarri itti aanaa abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii Itoophiyaa obbo Miikaኤል Tasfaayee wajjin turtii taasiseera. Waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee Dansiin gurmuu dubartootaa kurmaana lammaffaa bara 2018 sadarkaa magaalaatti bakka gurmuun dubartootaa kutaa magaalichaa sadarkaan jiranii argamanitti gaggeeffameera. Itti gaafatamtuun gurmuu dubartootaa magaalaa Shaashamannee aadde Alamnesh Gannaa saganticha irratti gabaasa hojiilee gama gurmuu dubartootaatiin akka waliigalaatti hojjetamaa turan dhiyeessuun hirmaannaa dubartootaa gama siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee keessatti qooda isaan irraa eeggamu akka bahatan taasisuun cinatti milkaa'e imala badhaadhinaa biyyaa akka utuban taasisuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Dubartoonni jijjiiramoota gama mootummaa fi paartii badhaadhinaan dhufe kana tikfachuu itti fufsiisuu fi kunuunsuun qooda isaan irraa eeggamu bahaa jiraachuu fi caalmatti akka itti fufu gahee isaanii akka baatanis dhaamaniiru.